Ashamaa kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa keenya jalatti argamtan nagaan keenya bakka jirtatti isin haa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka viidiyoo haarawaa ta'ii wayii qabadheen kara keessan dhufee tura waa'ee meeshaaleetitti meeshaalee obboleettiin keenya xalabatte kanaan kara keessan qabeetoo dhufa. Yeroo darbee viidiyoowwan akkanatti kara miidiyaatiin natti ergaman irratti meeshaaleen akkanaa ni jira jedheen irratti hojjedheetoo ture. Odoon kara sanii hin darbiniin dura warri chaayinaala keenya haarawaa taatan garaattan sabiskiraayibii godhaa odeeffannoo adda addaa waa'ee meeshaalee wantoota nama bashannansiisan hundaayyuu wanta sirratti hin darbineen jiru hordofaa jechuun affeerraa kooti. Warri nu faana turtii gootan immoo hedduu tokko galatoomaa jecha. Meeshaaleewwan ani yeroo darbe hojjedhe keessattis kan fudhatame hin jira. Akkasuma immoo ofiifillee namni miidiyaa irraa shoot gootee ergattee jechuudha obboleettiin keenya kuni. Inni rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Koomentii wayiitu maal jettee obboleettiin keenya isaa mana madaamii keessatti arginu osoo hin ta'in orijinaala biyya keenyaa nuu qabadhu koottu naan jette. Mana madaamii keessatti haa ta'u malee nus mana keenyatti hojjetamne rakkoo tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf maggaarrajaawwan, ansoolawwan, koofartiiwwan, fooxaawwan mana madaamiitti arginu biyya keenya guutee jira. Fakkeenyaaf ammaan duraan fooxaa yeroo qorri qorru isaan soofarratti uffatanii ijoolleen isaanii isaan waggaatti qorra luka isaaniitti uffatanii tootaan baay'een hawwaa ture. Biyya isaaniitti jechuudha. Garuu edaa biyya keenyayyuu hin jira. Numatuyyuu hin argin malee jechuudha. Kanaafuu amma mi'aansi isa sadiin bitadhe jechuudha. Erguman biyya keessatti galee anu akkuma isiniin jedhe homaa qabeetoo hin dhufne. Amma kara meeshaa ittan darba. Meeshaan kun meeshaa biyya alaati. Garuu biyya keessatti ni hojjetama. Meeqanii gatii isaati yeroo baay'ee gatii isaa nutti nimtu naan jettanii turtanii gatii isaa na dhaggeeffadha. 56,000dha. Teechoon kun guddaadha ka. Akka argaa jirtan kana soofaa ofirraa qaba irra kan taamu soofaa ofirraa qaba soofaa bichaa osoo hin ta'in xarapheezinnatiin isaa baay'ee guddaadha. Kana wanni isin beekuu qabdan jiraate taanaan akkaataan hojiin isaa jalli isaa bocni isaa waan hundaa argaa jirtu. Xarapheezaan kun baay'ee guddaadha. Ani akka kootitti anumti biyya keessa kan jiru anaadha. Nan beeka waan ta'eef xarapheezaan kun wuddii miti. Isa dhugaan isiniin jedha 56,000 baay'ee tokko rakasa. Isinii miti warri biyya keessatuyyuu nama hawwisiisaa jechuudha. Isin warra hojjetee argatu dhiisitti warroonni birrii 2 birrii 3 daldaleetoo argatuyyuu meeshaa kan walitti qabee ni bitata. Akkan isiniin jedhe kan yeroo baay'ee biyya keessatti namni amma mana isaa baay'ee ajaa'ibsiifata. Dhugaan isiniin jedhe jechuudha mana namaa gaafa deemte mana kee gizee ilaaltu wanta baay'een sanqatee sitti mul'ata jechuudha. Namni amma yeroo kana keessa uffataa fi wantoota mana keessatti jiraatan addaadha. Namni amma biyya keessaa jechuudha dhugaan isiniin jira. Garuu hojii isaa waggaa ilaaltan hunduu warra humna ofiitiin dafqeetoo buluudha. Nus immoo haa ta'u isaanirra nan beeka dadhabbii nan beeka akkaataa itti birriisuun dhufu hunda isaatuyyuu miira keessan turee arge waan ta'eef miira isaa nan beeka dadhabbii isaa nan beeka. Haa ta'u malee dadhabnee firee waan ija qaburra yoo godhanne nama gammachiisa. Birrii 55,000 kana barabbaan tokko nu gargaaraa jennee gargaaruu dandeenya jechuudha yeroo wayii. On kana jedhu immoo namatti hammaadha jechuu koo miti. Egaa ka amma soofaa kana tanaan durallee viidiyoo irratti hojjedheen ture jechuudha. Obboleettiin keenya kana filatte soofaan kun baay'ee bareeda. Soofaan kun baay'ee anuu baay'ee tokkoon jaaladha. Soofaa kana kan manni kiyya hin fuudhu. Garuu soofaan kiyya haga har'aa dirasii kara ji'a meeqatti soofummaan isaa kiyyuma kanaadha. Wanni isaa dheerinni isaa jechuudha yookaan wanni isaa 20 kan jedhamu orijinaala soofaati. Haga har'aa ani mana kiyya namni ni baay'ata. Irra inni taa'ama, irra inni rifama akkasumatti taa'ee akkasumatti dudda si qabee ture jechuudha. Soofaan kun ispoonjiin isaa baay'ee carqii joo ittillee ni jijjiirama. Carqii ittillee hodhisiista. Inni guddaan meeshicha isaati. Soofaa wanni isa keessatti ispoonjii isa keessattidha jechuudha. Kanaafuyyuu ani haalullee akka argaa jirtan ergan gaafa biteeti kan baay'ee awwaara danda'uudha naannoon kiyya waxaa jedha isinitti himee keessattuu ka Adaaman awwaara baay'ee danda'a. Obboleettiin keenya immoo kana hoon jedhu baay'ee wanni ishii adii miti. Damzazzeedhaadha filannoon ishii jechuudha damzazzeedhaadha. Kanarratti immoo isinitti meetoo jira wanniiwwan carqiiwwan hojjisiisuun ni danda'ama kan hojjisiifame bituun ni danda'ama. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Uffata soofaa yeroodhaa yerootti kanuma soofaan akka hin qoshofne dirqamaadha jechuudha. Itti bituunis isiniin jedha.
Kana fakkaata gatiin isaa meeqanaan jechuu dandeessan xarabbeezaa wajjiniin yeroo baay'ee waan gatii kanarratti natti dubbachaa jirtanii fidha jechuudha. Gatii isaa nan dubbadha. Ammallee warri viidiyoon dhaggeeffanne gatii isaa warri gaafattan hin dhabamtan. Ijoo viidiyoo dhaggeeffadha yoo dhaggeeffattan gatii isaa hin dhageessa. Yeroo baay'ee gatii isaa dhumarrattan dubbadha. Amma immoo mee hordoftoonni koo akkas hin jettanittiin isiniif hojjedha waan ta'eef gatii soofaa kanaa xarabbeezaa wajjiniin 68,000dha. Xarabbeezaa of keessaa qabdi akka argaa jirtan macaawachaan ishii dabiliidha. Kamanaan teechoo isaa kophaatti qaba bakka feetetti siffattee taa'uu dandeessa jechuudha. Soofaan kun elliidha. Mirxiidha baay'ee isaa bareeda. Filannoon obboleettiitii yaanillee baay'een jaaladheef jechuudha. Halluun isaa adiis miti jiddu galeessadha isiniin jedha. Kanaadha gatiin isaa kana fakkaata. Warroonni hojjisiifachuu barbaadanis hoggaa jiraattan ta'ee asumaan immooyyuu wannan isiniin jedhu jiraate taanaan bakka feetanii miidiyaa irraa shut gootanii ergachuu dandeessan. Akka kan miidiyaa sanitti zim jedhee calaqqisee qofaa miti kan biyya keessaa kan hojjetamu meeshaalee orijinaala irraa hojjetama waan ta'eefuyyuu garuu immoo maalinni diizaayinii boca adda addaa qabaatu akkuma tanaan dura isinitti dubbadhe gatiin isaa garaagarummaa qabaachaa deemaa jira. Kana beekuu qabdan warroonni karaa miidiyaa biraarraa fidattanillee isiniin jedha. Yoo akka dhugaa dubbanne immoo nu biratti meeshaan jiddu galeessadha. Naashiraalii amma annan deema nan gaafadha. Adaamaa naashiraalii jechuudha. Dhugaan isiniin jedha isa TV standin 40,000 gurguramu na ajaa'ibsiisa yeroo baay'ee jechuudha. Kan hojjisiifatantu wayyaa amma asitti kan caammatii fi TV standidha. Kan obboleettiin keenya hojjisiifattee bakka tokkotti meeshaan obboleettii keenya meeqadha? Meeshaalee 4. TV standin illee baay'een jaaladhe. Anumtuyyuu baay'ee bareedduudha. Warroonni qutub kan jette barbaadanii televezyiiniin kan irra taa'u irratti fannifama. Kana beekuu qabdan jechuudha. Warroonni televezyiiniin gubbaa kanarraa miti kan taa'u isa ol dheertuu san irratti fannifama. Ni bareeda. Baay'ee jechuudha. Inni illee ni bareeda. Kanuma gizee bittan kan isaanuu isiniin jedhan kan taa'u immoo kan fannifamu barbaaddaa isin jedhu televezyiinii keessan hoo bittan jechuudha. Akka filannoo keessaniiti televezyiiniin kan fannifamu ni jira. Kan immoo akka kiyyaa kanatti qulqullinee taachifamu isin jira jechuudha. TV standin kun meeqaa? Woonaan jettan ta'ee 19,000dha. Bareedduudha. Masaabaa qabdi. Gamaa gamanaan meeshaalee wanni taa'u qabdi. Jibbaasii kan taa'uun qabdi. Asiin kitaaba adda addaa bakka wanta bareedu. Cinaasaa kan teechifattu ni qabdi. Isiniin jechuun jaaladhaa hedduutu akka bareedu dhugaa dubbachuu fi kanaafuyyuu 19,000dha. Kan caammaa hoo meeqanaan jechuu dandeessanii kan caammaa caammaa kanaa jechuudha. Takaafaachii karra 2 qabdi. Madandaraawwan ishii baay'eedha keessa isaa. Meeshaan torbee kana fe'amuun jira. Isa hojjisiifamee jira wanni kuni. Kan caammaa madandaraan kun jechuudha. Isinittan argisiisa. Ishiin immoo 5,000. Viidiyoon tiyya kana fakkaatti. Viidiyoo isinitti dheeressu bakka jirtatti nagaa taasisan jaaladhaa isinin kabaja.